Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti naaga'u jedhaa guyyaan jimaata fulbaana 12,2025 oduu guyyaa irraatiif qabanne kan isin biraan geenu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Atileet Dirribee waltajjii dorgommii atileetiksii addunyaa Jaappaan irratti akka hin hirmaanneef dhoorgamte. Hojjettoonni Kooriyaa Kibbaa to'annoo US jala turan gara biyyaatti ergaman. Shaakalli waraanaa Raashiyaa Beelaaruus naatoo yaaddesse. FM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti mungasii waliin turan gadaa walaabuuti amma bal'inaan. Atileet Dirribee waltajjii dorgommii atileetiksii addunyaa Jaappaanitti akka hin hirmaanneef dhoorgamte. Manni murtii waldhabdee ispoortii atileetiin Itoophiyaa Dirribee waltajjii kan fiigicha fageenya jiddugalaatiin beekamtu dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii tibbana Tookiyootti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanneef murteesse. Manni murtii waldhabdee ispoortii atileetiin Itoophiyaa Dirribee waltajjii kan fiigicha fageenya jiddugalaatiin beekamtu dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii tibbana Tookiyootti gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanneef murteesse. Manni murtii waldhabdee ispoortii keessa kunis murtee kana kan dabarse haaluma gaaffii atileetiksiin addunyaa waajjira farra doopping biyyoolessa Itoophiyaa fi fiigicha dheerina giddugaleessa Dirribee waltajjii qajeelchaa irratti tarkaanfii yeroo akka fudhatu gaaffii dhiyeesseetiin jedhameera. Atileetiin Dirribeen atileetota shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Jaappaan magaalaa Tookiyootti sanbata duraa adeemsifamu eegaluu irratti Itoophiyaa bakka bu'uun dorgoman keessaa tokko. Atileetiksiin addunyaa kan hundaa'e kutaan amanamummaa ispoortii atileetiksii intigireetii yuunitii AIU atileetii Dirribee waltajjii dorgommii irraa akka ittifamtu mana murtii waldhabdee ispoortii keessa iyyata dhiyeesse. Atileetotaan wal qabatee dhimma qorichoota nama jajjabeessan yookiin humna kennan kan to'atu AIU'n qorannoo farra qoricha nama jajjabeessuuf saamuda kennuu diduu yookiin kennuu dadhabuu kan jedhuun atileetii Dirribee himate. Koreen biyyaalessaa abbaa taayitaa farra qorichoota nama jajjabeessanii Itoophiyaa jalatti hundaa'ee fi dhimma atileetii Dirribee ilaale atileetiin seera farra qorichoota nama jajjabeessanii hin cabsine jechuun torbee muraasa dura murtee dabarsee ture. Haa ta'u malee AIU murtee kana atileetiin dorgommiirra akka ittifamtuuf mormuun mana murtii waldhabdee ispoortiitti iyyata dhiyeeffate. Iyyata isaa kanas akka lakkoofsa Awurooppaa fulbaana 8,2025 mana murtichaaf galchuusaa ibsa toora marsariitii isaarra fulbaana 11,2025 baaseen beeksiseera. Haaluma kanaan iyyanni isaa furmaata hanga argatutti atileet Dirribeen waltajjii dorgommii atileetiksii irraa akka ittifamtu gaafate. Manni murtichaa atileetiin dorgommicha irratti dorgomuu fi dorgomuu dhabuusii akka murteessu kan eegamu yommuu ta'u atileetiin Dirribee waltajjii dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa sanbata duraa akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 3,2025 eegaluu irratti hirmaachuuf guyyoota muraasa dura gara Tookiyootti imalteerti. Kana malees guyyuma dorgommichi itti eegalamutti fiigicha meetira 1,500 dorgommii gulaallii akka hirmaattu sagantaan atileetiksii dorgommichaa agarsiisa. Hojjettoonni Kooriyaa Kibbaa to'annoo US jala turan gara biyyaatti ergaman. Torban darbe keessa qondaaltonni immigireeshinii Ameerikaa bulchiinsa Joorjiyaa warshaa Hyundai keessatti sakatta'iinsa akka tasaa taasisanii lammiilee Kooriyaa Kibbaa 300 ol to'annoo jala oolchan jimaataarraa gara biyyaatti gaggeessuuf ta'uun ibsame. Torban darbe keessa qondaaltonni immigireeshinii Ameerikaa bulchiinsa Joorjiyaa warshaa Hyundai keessatti sakatta'iinsa akka tasaa taasisanii lammiilee Kooriyaa Kibbaa 300 ol to'annoo jala oolchan jimaataarraa gara biyyaatti gaggeessuuf ta'uun ibsame. Hojjettoonni kunneen kan gara biyyaatti deebifaman erga pirezidaantiin biyyattii fi hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata Hyundai hidhaan kun investimentii irratti dhiibbaa akka qabaatu kaasuun akeekkachiisanii booda. Xiyyaarri Kooriyaa kireeffatame hojjettootaa fi lammiilee Kooriyaa hin taane 14 kanneen sakatta'iinsa kanaan hidhaman fe'ee ture kamisa akka sa'aatii biyyaatti walakkeessa guyyaa BST 17 Atlaantaa irraa ka'ee ture. Lammiin Kooriyaa Kibbaa tokko hayyama jireenyaa dhaabbataa gaafachuuf USA keessa turu filate jedhameera. Tarkaanfiin gara biyyaatti deebisuu kunis sababa qajeelfama White House irraa kennameetiin guyyaa tokko ol harkifachuu isaa pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Lee Jae-myung kamisa kaleessaa ibsaniiru. Xiyyaarri lammiilee Kooriyaa biyyatti deebifaman kanneen fe'e kunis jimaata waaree booda buufata xiyyaara idil addunyaa Kooriyaa Kibbaa Incheon ni dhaqqaba jedhamee eegama. Shaakalli waraanaa Raashiyaa Beelaaruus waliin taasisan waadaa waraanaa Atlaantikii kaabaa naatoo yaaddesse. Shaakalli waraanaa Zappaard 2025 jedhamuun beekamu kun daangaa biyyoota miseensa naatootti siqee taasifamuun isaa ammoo waan naatoon akka of eeggannoo cimsu akeekkachiise ta'uu himameera. Poolaand yaaddoo qabdurraa kan ka'e daangaa isii yeroo cufattu daangaa qilleensaa naatoo cabsuu fi diroonota lakkaa'uuf ulfaatu erguun yaaddoo guddaa uumaa jirti jechuun Raashiyaa himatteetti.
Shaakalli waraanaa kun ara irraa eegalee haga wiixata torban dhufuutti yoo adeemsifamu haleellaan xiyyaaraa magaalota Yuukireen irratti taasifamus akkasuma cimee itti fufuu isaa dhagahameera. Dubbii himaan Kirimlii Dimiitrii Peskoof shaakalli waraanaa kun haleellaa biyyoota biroo irratti raawwachuun akkan karoorfame miti haa jedhaniyyuu malee naatoof akeekkachiisa guddaa ta'e itti fufeera. Muummichi ministeera Poolaand erga waraana addunyaa lammaffaatti as guyyoonni rakkisoo ta'an Poolaanditti waan dhufaa jiraniif lammiileen martuu of eeggannoo cimsadhaa jechuun humna waraanaa isaanii dursanii hiriirsaniiru. Ministeeronni imala Poolaandii fi Yuukireen haala itti qolachuun danda'amu irratti mari'atanii. Dabalataanis ministeeronni naatoo Liituuniyaa fi Laativiyaan daangaa qilleensaa isaanii cufuun humna waraanaa isaanii of eeggannoon dhaabaniiru. Pireezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskiin kaayyoon Mooskoo Yuukireenii waraanuu irra kan darbeedha jechuun biyyoota miseensa naatootti illee yaaddoo ta'uu beeksisaniiru. Haa ta'u malee shaakalli waraanaa Zappaad jedhamu kun waggaa afuritti yeroo tokko akka adeemsifamu ta'uu kan eere Aljaziiraan bara 2021 taasifamuu isaa yaadachiisa. Moskoo loltoota 200,000 hiriirsitee shaakala waraanaa kana dursuun Yuukireen weeraruuf daandii isii qulqulleeffachuun ammas maaltu beeka nama jechisiisa. Faransaay humna waraanaan deeggaruun ammumaa daangaa qilleensa Poolaand seenteetti. Biyyoonni miseensa naatoo biroos qophii taasisaa akka jiran himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahu peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.